Yooyaa harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboleewwan kiyya amantaa biraa taatanii chaanaala koo hordofaa jirtan nagaan lafa bakka jirtan isiniif haa ta'u jechuun jaaladha. Kanatti aansuun egaa namoonni mana koo haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo koo immoo itti bohaartuu laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa guyyaa eengaddaa viidiyoo tokko ejjedheetiin jira. Viidiyoo sana keessatti immoo komii kaaftaniitiin jirtu jechuudha. Komiin sun maal inni waa'ee biyya Arabaa ilaalchisee jechuudha. Obboleettii kanaatiin waa'ee biyya Arabaa, meeshaalee biyya Arabaa, nyaata waan tokko tokko barsiisaan ture of bira kaa'ee isiniin jedhee gaaffii ani gaafa irratti seeraan deebiste jechuudha. Gaafa isheen seeraan deebistu baay'een keessan abee maaliif sobdaa, isheen dura biyya Arabaa deemtee jirti, ejjettee jirti, sobdee nama biyya Arabaa tureetiin fiddeetiin akka nama hin beeknetti gaaffii deebisiistaa jettanii jechuudha. Gaaffii sanaaf deebisaa ishumti isiniif haa deebistu. Garuu immoo jechuudha hangasitti buna dhugna jechuudha. Nagaa fi buna dursa jedhanii kanaaf dura aarsfannee maal jennee shaashambaa jennee buna keenya waliin dhugaa waliin haasofna jechuudha. Har'a sinfaana haasa'uu barbaadeetiin jira. Yeroo jalqabaaf mana koo keessatti jechuudha buna danfisee keessummaa wajjiniin akkasitti kanan dhufe jechuudha. Walumaan ilaalla. Shaashambaa waliin jenna jechuudha. Isinitti tola. Akka isinitti tolus abdiin qaba jechuudha. Ixaanan itti aarsa. Ittumaayyuu akka isheen sirriitti bartutti ixaana itti aarse itti urgeessin akka isheen gaafa deemtullee madaamiitti urgooftuun godha jechuudha. Yoon ixaanatti aarse dhugaan siniin jedha. Madaamiintillee urgoofte. Isheetti aarse anillee akkasuma jechuudha. Akkuma warra madaamii kiyya waa aarsadhe waan itti tottola jechuudha. Yoo aarsatan bareeda. Ofitti jabduun irsa dhabdu jedhan hageessanii. Irsas barbaadaama jirra. Sinaa milkeessu nuun jedha. Sukkaaritti si godhu. Sinaa milkeessu nuun jedha malee isas barbaadumatti jirra jechuudha. Inni kun immaan keessa deemu. Ila achisini afuufeetiin jira. Amma buna keenya buufannee kaanee itti fuufna siniin jedha. Turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u. Mee akkami buna buusuu beekamoo? Mee maal jettu? Astaayitii keessan nuu kennaa. Astaayitii keessan tokko tokko nuu kennaa siniin jedha. Inna akkasii namni nu bira jiru jira. Bunni keenya dura bu'eera. Somnee masin goyoomsina malee dura bu'ee jira. Namni nu bira jira. Ageessani wala kalam maafi kalam ahad maafi kalam nabar maafi wala shay kalam okay. Anna ishrumna gawa awwal بعدين الحين واحد تاني سبينا قهوة اوكي في قهوة هنا هنا في قهوة شربنا 3-4 مرة هذا يجي انا اوكي خلصنا اما جتورا نيسني ديبسنا ديبي كيسان ايش مرة اجي فتاسني جدا اكبي عربا ديمتي في هندمنا اسني تايمتو قرشت يلا ولا كربيت كلام كويس يلا اما كان شي برسيست سنتايمتو سوي كويس كلام اوكي يلا eegaa jaallatamtoota hordoftoota keenya akkuma ishee yaada kaastee yaadaa fi qeeqaa akkasiin kaastanii natti himtee jirti dhugaa dubbachuudhaaf kana dura biyya Arabaa hin deemne ani isuma sirriisaa immoo isheen amma barsiistuu kooti na barsiisaa jirti qodaa mana keessaa nyaata akkatti hojjetamu waan tokko tokkollee na barsiisaa jirti ani deemuudhaaf qophooftuudha kanaaf isheen immoo barsiistuu kooti yaadni isin jettan immoo hin deemne biyya Arabaan jedhu kuna amma gaa namoonni tokko tokko jechuudha abeeni sobdaa ani yeroo viidiyoo hojjedhu jechuudha takka takka ammoo jechuudha ani tuun buna dhuguun isinitti haasawa malee lapheena buta joko ergan gaafa ruuzii dhiiseeti waan isaan beeku lapheellee na buta na daalacheessa walii isaan beeku farra maal akka baattu hin beeku jechuudha amma buna akka dhugu na taasisaa minya maashaallah kun argitanii bunuma ani danfisullee imminya jetti jechuudha anillee ofumaan jaja ofumaatu dhugaa dubbachuuf gaafa sin uftan jechuudha tokko tokkoon buna danfiseetiin nan isin eegaa bunni kiyyallee
ijandaaqoo fakkaata jechuudha. Namoonni immoo barbaadan immoo jechuudha. Namoonni guyyaa meeqa baratteeti? Guyyaa 20 ol ishee barsiisee jira jechuudha. Isheedhaan guyyaa 20 ol ishee barsiisee jira. Guyyaa 20 kana keessatti Arabiffa haala kana qabattee jirti jechuudha. Asumatti illee jiwiigaa osoo wiigaa waa yoon jedhee bunanii danfisti. Yaani gasliimoo inni yoon jedhee qodaanii dhiqxi. Sowii akkiilii yoon jedhee nyaata inni gooti. Waa baay'ee gooti jechuudha. Yalla guumii sabaa hin jedha. Kalaas hinkaati ganam. Noomi yoon jedhe illee irraa hafti. Waan ishee ajajuun ajajamte jechuudha. Kanaaf namoonni obboleettii keessan fiddanii xiniqqaaqeedhaan amma isheen xiniqqaaqee na bira jirti jechuudha. Waa takkile wanti hir'atu hin jiru wanti badu hin jiru xiniqqaaqeedhaan. Warri na bira fidattanii barsiisachuu barbaadan 100 bichaa naa kaffaltu isheen kun 100 naa kaffaltee jirti. 100 naa kaffaltanii nama 10 akkas yoo barbaadan 100 yaani miliyoona tokko jechuudha. Miliyoona tokkoonidha. Suuqii isa maal fakkaatu akka warra Arabaa har'a suuqii deemee wanti biyya Arabaa jiru hundi isaan jira. Dhugaa Rabbiin siniin jedha. Dibsi roomaaniidha, binti beentariidha, marabbaadha, beenxersoodha. Wanti achitti laasaa oollu san arraabnu sun jechuudha. Isa arginee dhufnee isan sinii gasha jechuudha. Yoo isin eenyuun obboleettii keessan xiniqqaaqeedhaan fiddanii 100 guyyaa 20 shaashambaa godhe barsiisee isinii fida sinii gadhiisa jechuudha. Akkasii gaaffii keessaniif deebii ta'een jira jedhee yaada. Garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf har'a akkasumatti haasa'uu barbaannee masin bira dhufne malee waa biraaf miti jechuudha. Buna danfifannee buna kooyyuu irraanfadheen qabbanaa'ee dhugaa. Beekuma sinfaana haasa'uu barbaanneetidha. Viidiyoo as baanee yeroo baay'ee asitti viidiyoo as bahanii xiqqoo daddafanii hojjechuun dhugaa waan hundi akka biyya Arabaatti namaa mijata. Biyya Arabaa keessatti irra caalaan viidiyoon achitti hedduudhaan mijata ture dhugaa siniin ja'a. Kanaafuu asitti yoo sagaleen hin galaa nama bukkeedha waan akkasidha. Kanaaf amma namni sun deemutti sagalee sana eeguu kana viidiyoon nama jalaa yeroon isaa darba jechuudha. Kanaaf beekaa sinfaana haasofnaa buna dhuguu barbaanneeti malee waa biraa miti. Nan barsiisallee miti ani nan barsiisa miti dhugaadhaan soba kiristoosii sobduu naan hin jedhin malee sobeetiin malee barsiisaan jira miti jechuudha. Ishuma bichaa isheen kan koodha waan taateef jechuudha. Ishuman barsiisa. Firii garuu siniin barsiisa fidadhaa abbaa barbaadan obboleettii keessan obboleessa keessan abbaa barbaadan fidadhaa siniin jaa firii tola siniin barsiisa. Du'aa nu godha innaka kadhannaa nu godha nagaa itti nu dhaamika. Nagaa isiniif haa ta'u nagaan turaa isiniin jenna viidiyoon keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Ani baay'ee natti toleera sinfaana kokkolfuu sinfaana buna dhuguuf dhufne malee waa biraaf miti. Akkasumas immoo viidiyoo eengaddaa keessattis immoo akkasin dhuguma nun qeeqne yaadii akka dhugumas immoo fakkaata jechuudha. Nama deemee beeku waan fakkaattuuf isheen kanaaf yaa inta ajenneeti yaadaa jirra jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaa itti nu dhaama. Gaafa dhuftummoo seeraan nuusi madda nagaa turaa jeeka. Ciao nagaan tura. Nagaan nu tura baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya viidiyoolee hedduun walitti deddeebina. Innaa akkasiin waa argeessaniitu yoo ta'e immoo nuuf kolfaa siniin jenna. Waa argeessaniitu sagalee namaa yoo ta'e warra ollaati. Warra ollaati mana kana keessa miti. Warra ollaati siniin jenna. Turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan nu tura.